akka irraa hubattuu fi karaa dambalii jaalalaas ta'e karaa bilbilaatiin akka sagalee keenya dhageessistu abdiin qaba. Bilbila onnee koo sin lakkoofsa beeka heloo jedhi kottu na dubbisi meeqa sabboonaa koo jettee erga anaaf dhaamte amma maal dhageenyaan bilbila cufatte banattu sin kaastu garuma kutatte maaloo yaa jaala kumaaf garaa jabaatte nan dhufas sin jennaan biyyan jiru jette anuma dheessuuf moo biyya keessaa baate jaalala dhugaadhaa barfa geenyin daangessu ani sumaaf jedhee lubbuuf balleessu guyyaa tokko dhuftee na arguu hin dandeessu jaalallee koo sinan boonaadhaafi. Si wama ya bontu mana jalalida nama biraan qabu si natti bareeda fuula kee as deebisi bifa kee bareeda mandarina mango silaaleen gammada. Kona bira oli ija korambadi ansitin gamad bakka bira nagi anafa hundati sinkufu yomiyu sinjijiru oli isakaminiyu. Ay addunyaa kanarratti osoo dhalachuun koo afeera ta'e maal ta'a ture dhalachuu beeku malees waan nama quunnamuu hin beekan yeroo tokko carraan baay'ee nama rifachiisu nama quunnamuu danda'a. Yaa qopheessitoota qophii dambalii jaalalaaf dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa tarii maaltu ishee quunnamee naan jechuu dandeessu ta'a laata waan uumamu kootti na gaabbisiisetu jira maal godhu namatu gaarii barbaada malee gaariin naman barbaadu. Ay atillee akkam biyya dhaladhe keessatti salphadhe iji koo lafa laalu na gootee teessaka ija riyyaa koo baachuun dadhabe maqaa abbaa koof haadha koon balleesse maaloo asumarraanin abbaa koof haadha koo dhiifama gaafadha darajjoo maal garuu ati dhala namaa miti laata gara jabeenya kee yeroon laalu nama keessaa waan baates natti hin fakkaatu dhugaa waaqaati nama ta'uu keellee baay'een shakke. Ati baay'ee gara jabeessaaf sobduudha garuu rabbi kan hojii keessiif kenne guyyaa tokko immoo ija koon na agarsiisaa laata darachuu na guyyomsite eenyummaa kee na dhoksite waan garaa kee irratti raawwatte hanga ati na sobdee akka haadha manaa qabduuf ijoollee qabdu na dhoksite ani jaalallee dhugaan siif ta'a arraafan si barbaade miti jireenyaafan si barbaade jettee na guyyomsaa turte hunda waa'ee keessa. Homaayyuu hin beekun ture nama sin gaafanne gara jabeessaa akkasiis natti hin fakkaanne. Ay baay'ee na sobde maal garuu ati waaqan sodaattu aduun gaafa bara 2004 fulbaana 16 guyyaa jimaataa baate sun anaaf dukkana homtuu keessatti hin argamne ture guyyaa sana dhukkubsadhee mana yaalaan deeme dooktoriin na ilaalee akka garaatti na haafe natti hime. Lafan jiru wallaale laftan irra dhaabachaa ture osoo baqaqee gadi na liqimseera ta'e maal ta'a ture laata garanitti ba'u wallaale nan roomme imimmaan akka lolaa gannaa toora qabatee narra gad dhangala'e boquun koo lafa laale achumaan cabee hafe furmaata koo wallaale maatii koof ollaa koo hiriyoota koo gidduuttan jibbame